Maadaamin tiyyaa haadha happy birthday siiti. Gin isin mana keessa kabajaan jirtu. Maatiinis biran jiranii biyya fagoodha. Naa aniin tuni haadha gizee mara isii surprise na gooti. Gizee mara na gammachiifte waan ta'eef haadha yoo isii gammachiise hoo jedhee asaaba kiyyaan deemu jira. Akkam itti gammaddii laata kan jedhu asaabu jira. Mee keekii binnee hanga waliin deebinuuf suuqii dhaqee hanga dhufuuf na waliin daawwadha. Gaas keekicha binnee keekichi akkana jira. Naanta machaan achitti waraabuufaaf galeeni kan obbitee galeeraa. Innaa tanallee bitee galeeraa dabduu afaan arabaatiin afaan keenyaan ashaangulliitii jedhamti. Innaa tanallee bitee dhufee innaa shaamaa ababaa guddaa bituuf ture garuu birriin hedaa lakka namni waa bitee hin beekne kun oh my goodness nama dhagaama. Ababaan birrii wuddiidhaan birriin harkaa dhumatti birriin harkaa cicciidhee taaskiinu tanaa taaskii bichaan bifadhee dhufee akkasitti ababaa tana bichaan bitee malee guddaa isii mala ababaa miti daayimendii isii mala maadaamiitiyyaa. I love you so much, my madam. I miss you. Jede, I came but I mean, jalan nuga Arabi kana. Nama gize mara kairi ujjatu. Yoruba bakka misha nama yadi nama garid anaf natati. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ani surprise siguru kabade daket. Akkanatti bitee dhufe keekii. Innaa maashaallah jedha. Itti gammadimu hin gammadu yoo amma akka zuure lammaffaa partituu akka posti isin godhu barbaadan maashaallah jettan. Takkeen keessan viidiyoo kana ilaaltee lufti taanaan maashaallah hin jenne taanaan rakkoo qabdaa jechuudha. Miqanyaadhaa jechuudha falfaltuudha jechuudha. Maashaallah jedhe. Innaa akkana fakkaata kun.